Qumbaa keetti jalaan cabe. Parastaamoliin garaacha keessanii fi maaxanii keessan baxabbaxee isin fixe. Gaafa ilmoo dhaluu barbaadanitti ilmoo takka isinirraa bahuu hin dandeettu. Waggaa 8 guutuu, waggaa 9, waggaa 10 nikaa hidhattee Suudii kanatti, Dubaayii kanatti, Kuweetii kanatti. Jaarsuma isiiti wajji rafti yeroo hundaayyuu. Ilmoon takka irraan baatu kiniiniin garatti uf gossiti. Maali? Deemtanii maafi uf nazzabne? Uf nazzabaa deemaati. Uf nazzabaa. An takkaa yoo isin gorse malee, takkaa yoo keerii isin hidhaame malee, takkaa yoo jireenyi keessan nagaddisiise malee. Bar heeruma akkas ta'a maali ta'a dhalaa yeroo isinirraa darbe takkaa isin hin jedheen beeku bar. Kushiina arabaa keessan miidhamuu keessan, kushiina arabaa keessatti dadhabuu keessan, namaaf ifa taatanii ofii keessanii akka shaamaatiin laaxamtanii baquu keessanii bicha yoo rakkadheetiin miidhamni keessan miidhama keessan naf fakkaateeti yaade malee takka guyyaa takka bar jechoota hanga isin asirraa na arrabsitan. Dubartoota turre caala na arrabsaa bar. Akka irra caala yookaan akka isaan na jibbaniif akka isaan na walla jiran kan godhu ijoollee dhiiraati irra caala. Kan ganuu asirra na arrabsu ijoollee dubaraati irra caalaa jechuudha. Dhiirri hagooyyuu kan arrabsu. Ottee tokko na arrabsa kan dubartiin fiiltarii itti keettee asirratti wajjin teettu jechuudha. Fiiltarii beeraa kaayatee taa'u jechuudha. Kan xoroshoon afaan bantu dayyuusa jechuudha. Na dhaggeeffadha. Tokkoffaa an dhiira bituun fedhu. Isin warri dhiira bituu barbaadan izza garasitti. Warri dhiira bittanii itti heerumtan mana ijaartanii manja fiqaadii itti baaftanii akka bargariidhaa xalabattanii argitanii inni dhufeetuma siree bichaarra ciisuudha bar. Sadiin isaa luka sadiin isaa bichaa walawwalatee qamaacaa luka ofiituu hin dhiqatu jechuudha. Dhufeetuma sireerra si waliin ciisuudha. An akkas godhuun fedhu kaa hin barbaadu an. Bakka dhiirti yeroo ammaa dhufeetuma bakka sireerra bichaa wajji ciisuudha. Gaheen isaa guddaan. Gaheen isaa guddaa yoo jiraate shoorri inni taphatu yoo guddaa yoo jiraate dhufee siree bichaarra wajji ciisuudha. Suufa kabitu isi, beelloo kabitu isi, addaraasha ka kireessu isiidha. Waa hunda ka godhu isiidha. Taadaa akkas taanaan bar daqiiqa 5tti gabbahee abbaa barbaade harkisuu danda'a. Hin barbaanne. Yaa Rabbi haadha faadha tana akkas godhi. Yaa garaa nyaatti. Mee namni akka haati faadha garaa isheen nyaatti. Mee namni akka kan koo haati faadha. Yaa Rabbi kiyya. Isin dabbaru ana na dabbaree jira bas kalaas na dabbartaniirtan. An gammachuun obboleettiiti yaa na gammachiifti laaf ladda dhaabadha. Gammachuun nama bultii ijaarratee akka isin yaaddan sanii miti. Na gammachiisa bakka. Argite na gammachiisa. Boruu meebi obboleettiin tiyya kophaa hafti. Boruu yookaan hiriyya meebi intalti tiyya kophaa hafti. Argite akka nama gonnooti bakka ladda dhaabadha. Mucattiin tun mucattiin irra diqqooti. Argite mucattii osoo ati ilaaltu dhalattee jechuudha. Mucayyoon irra diqqooti. Biyya kana hiriyyaa biraa hin qabdu. Obboleettii hin qabdu. Obboleessa biyya kana hin qabdu. Haadha ladda dhaabattu hin qabdu. Silaa haadhatu ladda dhaabata. Argite ni beektan gizee mushurraadha gizee idaayyaadha ni beektan. Haadhatu ladda dhaabata. Haadhatu haizoo jedhaan. Haadhatu midhaan kennaaf. Yookaan gara haadha isaatii gara obboleettii isaatii nyaata kennaniifi bishaan kennaniifi ladda dhadhaabatan. Akka kan kee waxaa gabbaa irra hin turree jechuudha. Osoo waxaa gabbaa irra turteeti yaani who cares dantaa isiiti. Osoo kana dura heerumtee kana dura shaqqalattee baatee jiraatteeti ani wannummaan isii wajjin zorzor jedhuuf duraa beektii jechuudha. Isiniif galee hiriyyaati. Amma bakka kalee sadhattetti ijoollee hundan beektu. Ijoollee teennata baalee warra simatanii sanirratti waamanii sanirratti mucattiin nama tokko hin beektu. Dhiira kan abbaa mana kan kana akka gizee mana keessaati miti gizee waliin gabbaate namni waliin silaalanii qaanfatta. Isa irraa ani yoo ladda isii dhaqeetiin dhaabadhe irra gaariidha jechaaf waliin bahe. Suuraa waliin ka'e amma suuraa qoosaaf waliin ka'e. Ganaa ka kana 8 iyyuu ka'ee gadi isinii poostatu danda'a isaanii wajjin jechuudha barbaachisaa taanaati. Kana kaasu kaameramaan kabiroo mallaqa kan kanfalee ka oolaa jechuudha. Media kan nu waliin fayyadamtan malee nu jala ooltan malee koomentii kenna jala ooltan malee waan takka bar waan takka wanni isin beektan tokko hin jiru. Ummata donqooroo jechuudha. Nu jala ooltan ajandaa isinii baasuu yoo barbaanne isin haasofsiisuu yoo barbaanne sa'aa 24 isin iyyisiisuu danda'aniin takkittiin tun sa'aa 24 isin haasofsiisuu fi isin iyyisiisuu danda'a jechuudha. Keessattuu ammoo warroonni isin beeku inni kabaabbar.
inni kababbar ka jaartii tante Ameerikaa dhiiftee kaatee Dubaay irraa kaatee hanga Itoophiyaatitti jechuudha osoo lafa jimbilbattee akka jaldeessaa awwaal digeessaa lafa qottu jechuudha gara biyyaatitti galtu jechuudha dhaabadhu ammallee jechuudha warroonni mallaqaaf jecha dullacha qarbiidha jechuudha qarbii keessaa harkiftanii qalamii cinaa tokkichatti dibda rifeensa isaa adii kanatti jechuudha arrii kanatti qalamii dibdanii mee sargiba sin biyya arabaa irra godhataa jirtan kan ayyuu laalame kan haati keessan bira hin jirre kan abbaan keessan bira hin jirre eenyu keessantu bira jira sargii keessan mee haati bira hin jirtu abbaan bira hin jirtu beelloo fi kaayee qoraalii hocitee dhaabata kana uf kabajaa jiraadha baqa jireenya keessan lafarratti jiraadha jireenya keessan isa dhugaadha ani online kanarratti osoo abbaan barbaade dhaabatee akkanatti akka waatiyyoo sa'aatii wal gondolche hagattiin tun miirri an keessa galuun jiru hagattiin tun jireenya ebeedhusa yaa rabbi jaarsa akka ebeedhusan akkas godhee bar akkas ta'ee bar jedhu wanni takkanatti dhagahamu hin jiru an kan itti amanu dhibba keessaa parsentii dhibbaa jechuudha jireenyi namni lafarratti jiraatu oolii bultii namni lafarratti jiraatu laayifii namni lafarratti jiraatu an sanittiin amanaa intala akkasiiti niif galee haadha tiyyatu harmannummaa keessan nan dhalle abbaan kiyya siidhaaf jalqaba abbaa kiyyatu 8 fuudhee 9 fuudhee 10ffaa irratti haadha tiyya nan dhalchine haadha tiyyatu isaaf jalqaba wali understand wal goone bar keerii wali yaaduun inuma jirti bar rabbiin hiree si haa baasu rabbiin carraa si haa baasu inuma jirti bar haati namaatu iyyuu bar haati nama dhaltee iyyuu rabbi hiree si haa baasu inuma namaan jetti gin keessan kun ammoo as nagahee afaanin na jige bakka inde suuraa takka argine namni akka kiyya heedhe namni akka kiyya haadha faatee ara jireenya keessan jiraadha bannaa taachuu keessattuu dubartiin Itoophiyaa irra sadi dhaltee achi keettee Suudii dhattee jaarsa kee waakkatte Itoophiyaa irratti heerumtee kaatee idaayyaan jechuun osoo torbaan hin gahin jaarsi baasapoortii sitti baasee biizinasaa fi biyyaa si baasee Dubaayiin si baasee usu idaayyummaa irraa hin bahin silaa ka kabajaan siin malu warroonni jaarsi keessan harbaa si fuudhee kamsaa mallaqa si gurgurate baasapoora sitti baasee warroonni ammas dhiira mana keettanii mana sooraa jirtan dhiira sidee irra sooruu barbaanna wallaahi hadhan heerumee isin garsiisa sidee irra sooruu barbaanna sidee irratti sooruu kaan shunkurtiidhaaf timaatimii bituu barbaada malee dhiira bituun barbaadu shunkurtiidhaaf timaatimii bituun barbaada akka dubartiitiin mana keessatti qoraariyoo mana keessaa qoosha qumburee kushiina keessaa bituu barbaada malee akka keessan dhiira bituun barbaadu warroonni dhiira bituun suusii isinitti ta'e deemaa bitadhaa warri dhiira bituun suusii isinitti ta'e waggaa meeqa kushiina arabaa hojjettanii mallaqni keessa walakkaan dhiira dhumate achi as gargaltanii onlaayinii kanarratti meeqa keessan tuban waggaa 10 kushiina namaa hojjettee waan ittiin galtu dhabde waan ittiin gara biyyaa galtu waggaa 10 kushiina namaa keessa jirti kun illee si nyaatee si biraa deema kun illee si nyaatee si biraa deema kun illee si nyaatee si biraa deema warri yoo inni akkas nan goonee uffannisa yoo inni akkas nan taanee akkas godha yoo ati ni kaana hidhatin foogii gubbaaf darbu warri giddiidhaan jaarsa keessan dhiibattanii ni kaa itti hidhattan bar giddiidha bakka kanallee natu danda'a mallaqa gaafa sanii sargilee natu danda'a takiraa manallee natu danda'a waa hundaa natu danda'a beelloo bichaa uffadhu naa waliin dhaabadhu rabbii jedhi jettanii beelloo qofa uffadhu naa wajji dhaabadhu hay akkas godhu barbaannaan inaante baay'ee bar akkas godhu barbaannaan baay'eedha anka an barbaadu jaarsa dhugaadha kan kabajaa haadhatiyyaaf kabajaa abbaa manaa kabajaa abbaa kiyyaa eege kan haadhatiyya ana dhiisee haadhatiyya kabaju ana dhiisee obboleessa kiyya kabaju ana dhiisee abbaa fi ardaa kiyya kabajuun barbaada kan akkasii fedha malee jaarsa waggaa 8 zin waliin jiraadhe waggaa 8 halaala keessattis deebee waliin jiraadhe gaafa kan hojjettee biyya galti kuno ruuzii numa nyaatti bar namni akkasii ruuzii nyaatu hin jiru bar ruuzii qaratteetuma nyaatti wanni takka irraa hafte hin jirtu hiddoo keessaa baase kiniinu eeganii jirti kuno lubbuun tun keessaa baatee keessaa cittee jechuudha
كنيني مجريتي كوكوتي فيتي مسكين تيجي قافة فودة تنجري مسكينة ويرك قلتني بوتي من مسكين تيجي قافة فودة كده قانا ما قلقلك قبتها تماني كنيني اسي ما في فيستالي كنيني اسي قبتها من يالات التندي ما مالك كتاته هم بيكو غراكنا كتوكو غغولا غراكنا كيسا غراكنا كيسا غراكنا كيسا غاتي كاكون كدبي ان شاء الله روزي بده كنيني تغورا تو غاتي بر دربي لفتي لطوبته يجو اما مسكين تجي خبره غلغل الربوتي امو غانا ما غلغل كنيني ما قبته ما نسي ولي هوسبيتالت اسي ولي هوسبيتالت isi waliin hospitaala guyyaa hundaa inni akka nama daangara nama wal dhabee waa kasa sufur dibeeti wonno manuma yaalaa dhaabata jaartii fidee dhufe manuma yaalaa dhaabata jaartii fidee dhufe manuma yaalaa dhaabata jaartii fidee dhufe kan nyaattuuf kan dhuddu itti gadi hin ta'u deemaa jiraadha aneessa jira waan goota yoo dhabdan jireenyi hundi kawaalitiin isinii gahee jireenyi keessan bareeda ta'ee abbaa manaas gaarii argattanii rabbiin gadi isin dhaabee jiraataa yoo jiraattanii jettan abbaa mana alarraa hojjetee yoo isinitti hin galaa jiraat ilmoota isa yoo isinii guddisaa jiraat waan gootu yoo dhabde xurii keessaa sa'aatii misaa hojjettee miti bar misaa daladdee xurii keessaa dhabdu taa'ii xurii keessaa yoo aga rabbiin gaafa ilmoo sii kennutti taa'iti ha xurii kan kee keessaa gurra kan kee xurii gurra kan keetii keessaa akka gaafa bu'aame takkaan dhageettu. Abbaan manaa saaloonii taa'ee saddeewwaa muduudaa tan kabaja abbaa manaa hin beekne jechuudha. Tan eebii abbaa manaa hin beekne dhiirri hoo isinitti as garagala amma isintu na barbaade. Ilmoota akkatti dhalchee akka kuruphee gara biyyaatti galcha jaartii. Ilmoota akkatti dhalchee Suudii irra fuudhee bar ilmoota akkatti dhalchee gara biyyaatti galcha milishaa gandaati waliin jiraata jaartii isaa. Hin nyaatti ni dhuddika. Jaartii isaa milishaa gandaati waliin jiraata milishaa gandaati akka barbaade godha. Dubaay irra taa'ee TikTok irra waa'ee haadha faateetiif rakkata. Jaartii isaa biyya galchee. Jaartii isaa Dubaay ergee jaartii isaa Dubaay ergatee jechuudha uffata qaama isaa ka garaa jalaa ofirraa baasee Dubaay ergatee